Akkuma kanaan dura waadaa galtee yoo lolli kun akkasitti xiqqootti fufate pilaastika yookaan teekinooloojii addunyaan kun kanaan dura argitee hin beekne misaayila addunyaa ajaa'ibsiisu wayiin fuudhee gadi ba'a akkuma jettee waadaa galtee guyyaa har'aa kana gadi baasteetti hamma murtaa'e jechuudha. Innis egaa duraanii misaayilli anta xaqqamaa ture. Innis egaa an duraan misaayilleen fayyadamaa ture sibiiluma ciccitaadhaan ala waan biraa miti isa addunyaan dinqisiifattu ammas addunyaan argitee hin beekne gadi ni addunyaadhaaf baasa yaada jedhu waadaa galtee turte egaa ganama har'aa misaayila isheen gadi baaste addunyaa kanaaf haaraa ta'e addunyaa kanayyuu akka rifachiisu ta'ee jira. Egaa lolli gidduu isaaniitti adeemaa ture odeeffannoo waqtaawaa akkasii argachuudhaaf mana keenya follow nu godhaa galatooma. Galatooma.